Har'i guyyaa yaadannoo qulqulluu Abuna Gabra Manfas Qidduusidha. Tokkos qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu Phaawulosidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa shanii. Har'i guyyaa yaadannoo qulqulluu Abuna Gabra Manfas Qidduusidha. Tokkos qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu Phaawulosidha. Waaqayyoon waliin haa ta'u. Qulqulluu Abuna Gabra Manfas Qidduus yookiin Aabboo. Abbaa fi haati isaanii Simoonii fi Aqleesiyaa jedhamu. Biyyi dhaloota isaaniis Gibxi yookiin Misiradha. Isaanis erga wal fuudhanii booda ijoollee dhabnaan waggoota 30 guutuu boo'ichaa fi gaddaan jiraataa turan. Waaqayyoos ilmoo akka kennuuf jabeessanii kadhatu turan. Guyyaa tokko Aqleesiyaan gara bataskaanaa dhaqxee fakkii Sillaasee fuuldura dhaabattee, "Maaloo yaa Waaqayyoo, ilma si gammachiisu kan abboommii kee eeguu fi qulqullina jaallatu naaf kenni" jettee kadhatte. Yeroo sanas fakkicha irraa sagaleen ilma maqaan isaa guddate, qulqullinni isaas akka ergamoota Mikaa'elaa fi Gabri'eelii kan ta'e, lubummaan isaas akka Malkatseedeq kan ta'e, akka Yohaannis Cuuphaa fi akka raajii Eeliyaas kan ta'e ni deessa jedheen. Kana booddee Aqleesiyaan muddee 29 ilma deesse. Maqaa daa'ima dhalatees ergamaa Waaqayyoo Gabri'eeliin mogga'e. Garbicha yookiin tajaajilaa Hafuura Qulqulluu yookiin Gabra Manfas Qidduus jedhamee mogga'e. Wanti dinqii ta'e immoo guyyuma dhalatetti Abbaaf galanni haa ta'u, Ilmaaf galanni haa ta'u, Hafuura Qulqulluufis galanni haa ta'u jedhanii yeroo 3 sagadan. Ammas dukkana keessaa gara ifaatti kan na fidde galanni siif haa ta'u jedhan. Guyyaa dhalatan irraa eegalee haati isaanii hin ammanne, harmas hin hoosifne. Yeroo kana dinqii ta'e irraa kan ka'e haati isaanii fi warri achi jiran hundi baay'ee dinqisiifatan. Waggaa 3 erga guutanii boodas ergamaa Gabri'eeliin Waaqayyoon ajajamee daa'imicha harka haadha isaatii fuudhee gara kawaalaatti geesse. Hoogganaa gadaamichaanis waan daa'imni kun nyaatuu fi dhuguufis hin yaaddahin, inni sagalee Waaqayyoo qofaan jiraata jedhee itti hime. Ergamaan qulqulluu Gabri'eeliinis gara samiitti ol fudhatee iddoo baay'ee daawwachiise. Kana boodas daaqonii ta'ee akka Isxifaanositti qulqullummaan Waaqayyoon tajaajilaa ture. Boodas immoo askeemaa kaawwatee ni monokkose. Aangoo lubummaas fudhatee soomaa fi kadhata baay'isaa ture. Kana booda nama irraa adda ba'ee kawaala keessa qophaa jiraate. Akka duuka bu'ootaa dinqii fi kennaan fayyisuu ni kennameef. Nama seexanni irra bulee seexana irraa baasa. Kan dhibame fayyisaa, kadhaa isaatiinis dhukkubsattoonni dhukkuba irraa ni fayyu ture. Ergamaa Gabri'eeliin gara samiitti ol fudhatee Gooftaa Yesuusis erga eebbisee booda akkas jedheen, "Kadhannaa keetiin lubbuun ati ibidda keessaa baaftu baay'eedha. Namarraa adda ba'ii jiraadhu. Kadhata keetiin kan ijaan hin agarre ni fayya. Qaama miidhamaan dhaabatanii sirraa'anii adeemu" jedheen. Waaqayyos leencaa fi qeerransa waliin akka jiraatan qeerransa 60 fi leenca 60 ni kenneef. Kana booda maalan nyaachisa jedhanii yommuu gaafatanis lafa ati dhaabattee arraabanii jiraatu ni quufus jedheen. Ergamootnis waan kana yoo dhaga'an baay'ee gammadan. Yommuu iddoo duraa jirutti deebi'us mataa irraa eegalee hanga lukaatti rifeensi ni biqileef. Dheerinni rifeensa isaaniis ciqilee tokkoof walakkaa ture. Abuna Gabra Manfas Qidduus yookiin Aabboon nafa isaatiinis jabaadhu Waaqayyoo fuuldura qullaa kee dhaabbachaa naafa isaatiinis jabaadhu Waaqayyoo fuuldura qullaa kee dhaabbattaa cimii jedhaniin ture. Halkanis guyyaas Waaqayyoon kadhachuurraa hin hafu ture. Foon isaanii hanga goguutti, gogaan isaanii akka lafeetti maxxanutti halkanii guyyaa ni sagadu ture. Ni sagadu malee waa hin nyaatu ture. Ergamoonnis yeroo hundaa ni jajjabeessu ture. Waaqayyoo raajicha Ermiyaasiin, "Osoo gadameessa haadha kee keessa jirtuun si filadhe" akkuma jedhe Aabboonis akkasuma filataman. Kadhannaa isaaniitiinis lubbuun namoota hedduu araara argatan. Gooftaanis, "Waadaa wanta ati na kadhatte siifan kenna, maqaa kee kan waamanii fi yaadannoo kee kan godhaniif nan araarama" jedheen. Aabboon dhalatee
hanga waadaa Waaqayyoo irraa argatetti waggaa 300 ta'ee ture. Waadaa sanaanis namoota baay'eetu ibiddaa ba'e. Abuna Gabra Manfas Qidduus biyya Itoophiyaa qeerransootaa fi leencota isaa wajjin saragallaa qilleensaa irra ka'anii dhufan. Qulqulluu Gabreeliinis gara iddoo Midra Kabditti geesse. Iddoon kun kibbatti argamti. Sana boodas gara tulluu Cuqqaalaa fide. Hora tulluu Cuqqaalaa cinaa dhaabbatanii biyya keenya kallattii afraniinuu eebbisan. Maqaan Aabboo jedhus Oromootuma naannoo sanaatu kenneefi. Aabboonis hora sana keessa waggaa 100 dhaabatanii kadhatan. Lafeen isaaniitis akka cabbii ta'ee mul'ate. Foon isaaniis ni dhume. Dhiigni isaaniis bishaaniin wal makee. Seexannis kaabaa kibbaa dhufanii guyyuma guyyaan ni rakkisu ture, ni waraanus ture. Kana booda Gooftaan gara isaa dhufee ba'ii namoota Itoophiyaatiif araarameeraaf jedheen. Yommuu waggaa 7 biyya Midra Kabditti dhaabatanii kadhatanis seexanni arraageessa fakkaatee ija isaanii lamaanuu keessaa fudhate. Isaan garuu kadhaa isaanii addaan hin kunne turanii. Hamma kana kadhannaadhaan kan hawwatamee ture. Sana booda garuu Mikaa'elaa fi Gabreeliin dhufanii fuuldura isaa dhaabbatanii ija irratti itti jedhan. Kanaanis iji isaanii deebi'e. Yommuu gara tulluu Cuqqaalaatti deebi'anis Sillaaseen akka Abrahaamitti mul'atanitti Aabbottis muka tokko jala dhaabatanii itti mul'ataniiru. Gooftaanis gara tulluu Cuqqaalaatti deebi'iitii seexanaan waggaa 100 si qoraa turan sana dhabamsiisi. Ergamoota koo siifan ergaa jedheen. Yeroo sana Aabboon bakakkaa fi ergamootaan seexannan sana ni fixan, ni ari'an. Dinqii Aabboon raawwatan keessaa yeroo Abuna Saamu'eel fa'aa isaan gaafachuu dhufanitti leenconni Aabboo jalaa nyaannaan leencota isaaniitiin kottaa tufaa waan isiniif hin eeyyamamne gootan jedhaniin. Sana booda leencota nyaataman sanaan maqaa Gooftaa Yesuusiin ka'aa jedhanii yommuu ajajan leenconni nyaataman sun ni ka'an. Waggaa 300 biyya Masrii keessa, waggaa 262 Itoophiyaa keessa, walumatti waggaa 562 jiraatan. Erga waadaa hedduu fudhatanii booda Bitootessa 5 haala nama ajaa'ibsiisuun boqotan. Waggaa keessattis guyyaan kun biyya keenyatti haala ho'aadhaan kabajama. Keessumattuu ammoo Midra Kabdii fi tulluu Cuqqaalaatti yookiin Shawaa Bahaa keessatti onkoloolessa 5 haaluma wal fakkaatuun ni kabajama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyo nutti haa araaramu. Sugni abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa yaadannoo duukaa bu'aa qulqulluu Phexrosidha. Qulqulluu Phexros Batasaayidaa Galiilaatti dhalate. Yohaannis 1:45. Gosti inni irraa dhalates gosa Roobeel jedhama. Yeroo ijoollummaa isaattis seera Yihuudootaa baratee guddate. Boodas mana ijaarratee maatii horatee qurxummii kiyyeessee jiraachaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu qurxummii kiyyeessuu gachisiisee duukaa bu'aa isaa taasise. Maatewos 4:18. Erga guyyaa tajaajila kanaaf waamameetii booda duukaa bu'oota waliin Gooftaa irraa baratee hanga guyyaa Gooftaan fannifamuuttis biraa hin dhibamne ture. Qulqulluu Phexros yommuu Gooftaan namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee duukaa bu'oota gaafatetti isaanis kun Eeliyaas, kun Yohaannis Cuuphaa siin jedhu, kun immoo raajota keessaa isa tokko siin jedhu jedhanii deebisaniifi. Gooftaanis deebisee isinoo eenyu naan jettu jedhee yommuu gaafatutti qulqulluun Phexros ariitiidhaan ati Masiihicha Ilma Waaqayyoo jiraataati jedhee deebiseefi. Gooftaanis deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa, kana kan siif ibsee abbaa koo isa samiiwwan irraati malee yaada foonii fi dhiigaa miti. Kanaaf ati kan eebbifamtedha. Anis sittan hima, ati Phexros kattaadha. Kattaa kana irratti mana qulqullummaa koo nan ijaara. Balbaloonni si'olis sochoosuu hin danda'anii jedheeni. Maatewos 16:13 hanga 19tti. Ol ba'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos durattis erga du'aa ka'ee booda gara galaana Xibraanoos cinaatti itti mul'ate. Phexros ilma Yoonaa na jaallattaa jedhee yeroo 3 irra deddeebi'ee Phexrosin Gooftaan gaafateera. Kanaanis ilmoolee koo bobbaasi, gorommii yookaan da'aa koo eegi,
hoolota koo bobbaasi jedhee akeekkachiisee imaanaa itti kennee jira. Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 16 hanga 18. Qulqulluu Phexros guyyaa 50ffaa booda lallaba guyyaa tokkootiin qofa namoota 3,000 cuubuu danda'eera. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 41. Qulqulluu Phexros ergaawwan lamas barreesseera. Ergaa isa jalqabaa kan barreesses warra Yihuudoonni ari'atanii fi warra rakkinni itti hammaatee baqannaadhaan addunyaa garaa garaatti kiristaanota baqataniif ture. Ergaa isaa isa lammaffaa kan barreesse immoo Neeroon Qeesaar kiristaanota irratti ka'ee gadadoo hamaa irraan gahaa waan tureef qulqulluu Phexros Eeshiyaadhaa hanga Baabiloon deemee yommuu barsiisutti kiristaanonni Eeshiyaa jiranis labsii Neeroon Qeesaar kanaaf garmalee dhiphamanii osoo jiranii barumsa shakkii namoota barsiisaniif haalli waan mijateefiif dubbii sobaa kanaan kiristaanotni akka hin gowwoomnee fi amantaa isaaniitti akka jabaataniif barreessee ture. Qulqulluu Phexros tajaajila lallaba wangeelaa bal'aa taasise. Roomaa deemuun duratti Yerusaalemii fi Samaariyaatti, Liidaa fi Iyyoopheetti, Eeshiyaa xiqqootti, Phaanxoosii fi Qephedooqiyaatti, Galaatiyaa fi Biitaaniyaatti akkasumas biyyoota biraa hedduu keessa deemuun wangeela Kiristoos lallabeera. Boodas gara Roomaatti ce'eera. Roomaattis wangeela barsiisee dhukkubsattoota fayyisee sababa ibidda Roomaa keessatti ka'ee Roomaa balleesseen bara Neeroon Qeesaar kiristaanonni hedduun dhumaa waan turaniif innis qabamee hidhame. Duutis irratti murtaa'e. Akka fannifamu ta'e. Yommuu fannifamus ani akka gooftaa ol nan galagalchinaa gadi na gombisaatii na fannisaa jedhee gadi galagalee fannifameera. Erga du'ee boodas barataa isaa kan ta'e Marqeeloos fannoo irraa buusee akka seera biyyattiitti waynii fi aannaniin dhiqee urgooftuu dibee uffata adiidhaan kafanee saanduqa damma dibame keessa kaa'ee har'a iddoo Vaatikaan jennee waamnu keessatti awwaaleera. Ayyaanni yaadannoo isaa Adoolessa 5dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo kadhannaa qulqullootaatiin nutti araaramu. Sugni qulqullichaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa yaadannoo qulqulluu Phaawulosidha. Phaawulos jechuun meeshaa qulqulluu jechuudha. Meeshaa qulqulluu kun si taasisa akkuma jedhu. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15. Maqaan isaa kan jalqabaa Saa'ol jedhama ture. Saa'ol jechuunis kennaa Waaqayyoo jechuudha. Qulqulluu Phaawulos biyyi isaa Israa'elidha. Gosa Biiniyaam irraa iddoo magaalaa Tarsees jedhamtutti dhalate. Lammummaa Roomaa qaba ture. Kunis Room dur bulchiinsa ishee jala jiraniif lammummaa kennaa waan turteefidha. Qulqulluu Phaawulos waggaa 15 yommuu guutu Tarseesii biyyaatti deebi'ee Gamaali'aal irraa seera Yihuudootaa hanga waggaa 30tti barate. Innis jalqaba yommuu gooftaan barsiisu Yerusaalem waan tureef seera Yihuudootaa fi Oriitiif hinaaffaa waan tureef kiristaanota ari'ataa, baqachiisaa, ajjeesaas ture. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Kana boodas hinaaffaa isaa kana cimsuun waraqaa eeyyamaa kan kiristaanota hunda akka ajjeesuuf kennameefis waggaa 32ffaa isaatti argate. Yerusaalemii gara Damaasqoo deemee uummata kiristaanota ajjeesuuf karoorfatee karaa eegale. Gara Damaasqoo deemee yommuu magaalaatti seenuuf dhiyaatutti garuu gooftaan sagalee isaa dhageessisee Saa'ol Saa'ol maaf na ari'attaa jedheen. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4. Saa'olis ati eenyu jedhee yoo gaafatu ani Iyyesuus isa Naazreetidha jedheen. Yeroo kanas kufee maal godhu jedhee kadhate. Waan gochuu qabus ni hubate. Gara magaalittiis galee ijji isaas arguu waan dadhabeef lubni Hanaaniyaa jedhamu tokko kadhatee fi cuuphamee kiristaana ta'e. Ijji isaas ni banamteefi. Sana booda gochaa isa duraa sanatti hin deebine. Galaatiyaa 1:12. Erga cuuphamee booda qulqulluu Phaawulos gara biyyoota Arabaa deemeera. Biyyoota garaa garaattis barsiisee hidhamee waa hedduu argee ergaawwan kitaaba qulqulluu 14 barreessees jira. Ayuudonni waan nyiituu waan turaniif waanuma hundaan sababa
itti barbaadanii isa reebaa turanii. Yeroo tokkos Siilaas waliin hidhamee halkan qixxee yoo ta'u sagalee isaa ol fuudhee yommuu kadhatu ifti naannicha guutee karri hundi banamaa ture. Waardiyyaan isaanis namoonni hidhaman hundi waan deemanii bahan itti fakkaatee goraadee isaa ofitti luqqisee of ajjeesuuf ka'e. Phaawulos garuu hundi keenya jirra, namni tokko osoo hin badiin ati ammoo of ajjeestaa jedheen. Waardiyyichis osoo of hin ajjeesiin dhiiseera. Hojii Duukaa Bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 39. Qulqulluu Phaawulos fakkaatee barsiisuudhaan ogummaa addaa qaba. Warra Waaqa harkeetti bulanis akka nama Waaqa harkeetti buluu ta'uudhaan isaan barsiiseera. Warra seera hin qabnes akka nama seera hin qabneen ta'e akkuma jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 21. Yeroo tokko qulqulluu Phexrosii fi Yohaannisiin Anxooqiyaa dhaqaa barsiisaa jedheen. Duumessaan achi ga'an. Yeroo kana uummanni biyyasii Waaqa harkeetti bulu turan. Warri biyya sanaas Yohaannisiin mataa irraa haadanii karaa irratti gatan. Phexrosiinis jabeessanii reeban. Yeroo kana uffata lubootni Waaqa harkee uffatan uffatee qulqulluu Phaawulos dhufe. Magaalattii keessa ol seenee bilbila rukkutee uummataanis ani Qeesaar irraa ergameen dhufe. Namoonni Gooftaa Kiristoos fudhaa jedhanii lallaban akka jiran dhaga'een dhufe. Amma dafaa warra akkasii walitti naaf qabaa jedheen. Isaaniinis gara kootti fidaa jedhee ofitti waame. Uummata fuulduratti mee maal jettanii barsiiftu jedheen. Isaanis Gooftaan dhalatee du'ee dhala namaa fayyise, isa malee Gooftaan biraa hin jiru jennee barsiifna jedhaniin. Yeroo kana sobdoota jedhee Phexrosiin kaballaadhaan dha'e. Akkamitti Gooftaan du'aa ka'a jedheeni. Phexros ammoo wanta hojii duraa isaa sanatti deebi'ee itti fakkaate Phaawulos gara hojii kee duraatti deebitee jedheenii ture. Egaa mee erga du'aa kaastu ta'ee kan du'e kaasaatii anatti agarsiisaa jedhe. Mucaa mootichaa erga du'ee ji'a 2 ta'e naaf kaasaa isaaniin jedhe. Isaanis mucaa du'e kana kadhannaadhaan ni kaasan. Innis yeroo isaan mucicha kaasuuf kadhatan dhoksaadhaan keessa isaatti ni kadhata ture. Yeroo sana mucichi eenyutu du'aa si kaase jedhanii yommuu gaafatanitti bifa qulqulluu Phaawulos barbaade isa kanatu na kaase jedhee dubbate. Phaawulos gara hojii isaa durii sanatti deebi'innaa laata jedhanii Phexros fa'aa shakkanii waan turaniif malee kadhannaan kanuma hunda isaanii ture. Uummanni walitti qabame sunis ajaa'iba kana yommuu argan amananii cuuphamaniiru. Boodas bara 65tti yommuu sababa gubachuu magaalaa Roomaatiin Neeroon Qeesaar kiristaanota ajjeesaa turetti magaalaa Niqoophiliyoon jedhamtutti yommuu barsiisu qabamee mana hidhaa galee. Waggaa 2 fi baatii 6 mana dukkanaa keessatti erga hidhamee booda wareegame. Ayyaanni yaadannoo qulqulluu Phaawulos adoolessa 5 yaadatama. Guyyaan qulqulluu Phaawulos itti wareegame kan qulqulluu Phexros waliin tokko waan ta'eef ayyaanichi isaanii biyya keenyatti ayyaana qulqulluu Phaawulosii fi qulqulluu Phexros jedhamee guyyaa tokko kabajama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqullicha kanaatiin nuuf haa araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Hojjetaa Gooftaa kunoo ta'eera, Saa'olii nafee jijjiirameera. Hojjetaa Gooftaa kunoo ta'eera. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።